waaqayyo dubbii kana dubbatu yookaan dubbii kana saba isaa biraan yeroo ga'u waa tokko dhufaa jira jedha. Isaayyaas kun nama jabaadha. Nama waan waa'ee gara fuula duraa raaju. Nama waan waa'ee fuulduratti mul'achuun jedhu dubbachuun beekamu. Isaayyaas raajota gurguddaa keessa yoo ta'e waa'ee masiichaa raajuudhaan nama jabaadha. Mucaa tokkoon dhalate, mucaa durbaarraa dhalate, Amaanu'eel jedhanii moggaasu maqaa isaa faraduudhaaf, ijaan arguu firdii kennuudhaaf namarraa dhaga'e, ulee mootummaa sangoosaarraa qabe, yeroo hundumaa waan dubbatu beeke, iddoo hundumaa laala, iddoo hundumaatti arge, iddoo hundumaa dhaggeeffate, iddoo hundumaa dhaga'e. Mootii akkasiin kaa'e, mootii akkasiin dibame, mootii akkasiin mul'achuun jiran hin dhalateen waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos raajii dubbate. Barri Isaayyaas raajii dubbate, barri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti dhalate waggoota 700 garummaa qaba. Waggaa 700 kana warri saba Waaqayyootaa raajii kana soban jenne, hin turan jenne, oolee bulan jenne gaaturan ammas eegama jiru warri kaan. Waaqayyo dubbateera hin raawwatama jedhanii eegu. Akka dhaloota keenya irraa guyyaa 2 eeganii, guyyaa 3 eeganii, torban 2 eeganii, torban 3 eeganii bakka Waaqayyo sobeeranii sokkan hin sokkines. Waaqayyo dubbate taanaan waggaa lakkaa malee hin raawwatama jedhanii eegu. Oto wakkaani wakkaani pitako dome, wakkaani dome, shantamne dome, ippal shantamne dome, ippila masadi afur dome, wakkaani pishan dome, alonni la farratu e paragame ni opila jeme, wakkaani picha dome, wakkaani pitar maga usagale gatunda kokori karaer kabaka brihel kara Mariam dome. Ya la kabetina dai edol fofta il baresa Amaanu'eel jettee gafta. Hallelujah. Minde bassa bara loda duarra olcha Amaanu'eel jettuun Waaqayyo si wajjin jira jechuudha. Maqaa Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Raajummaan dheeraa raajuun nama beekamu Isaayyaas nama jabaadha. Yeroo kana gaa waa'ee waan fuulduraa dubbachaa jira. Har'a baree jiru yoo ta'e gara fuulduraatti baree bakka jiru yeroo inni raajii dubbatu ilaalla. Iddoo kanarratti kanarra dhaabbachuudhaan mata duree guyyaa irraa akka wajjin ilaallu barbaadu. Kanaaf booda Waaqayyo waan haaraa godhaa waan jedhudha. Namni namoonni wal bukkeessa walii keessa qabaate namni dhabanne jedhina. Kanaaf boodeedha. Baasii afaan dubbadha. Kanaaf boodeedhaani. Waaqayyoodha. Waan haaraa sii godhaedha. Malarana mureda, jada walti bakana bodeda, nama balerati rawatama, kana bodeda, Waaqayyoodha, malara sigodeda, malarana godeda, malara, malara taeda, deilera Waaqayyo fulfilada, hallelujah. Waaqayyo kana bodeda wanara goda. Kuna wangela tidak balure dada rajen de bachara bete wangela lalla waira majana kana bodera kuno bodi kajel mana mauda ko indu faida kurko dad ferde kajela gadari maga kesa indu faida bodi kajel mana mauda faida kurko dad ferde kajela ranga kesa indu faida kana dura ferde jalla chature jara kana dura wa bayeta ture jara kana bode ferde kajela ni jero bodi kajela ni sejero nama sare padera Isaayyaas bodi kajela wa de ferde kajela ndababela bodi kajela wa de argamede ferde kajela ndababela yakase bodi kajela ngaba ndababa ferde kajela ndababa mangel majara sindi bakare yakase bodi kajela njira yoda ferde kajela sijewela yakase bodi kajela yoda ragadnisan ferde kajela malta krishana kesa laila getoda hawasa getoda beya getoda siasa getoda yunna baba malim yakase bodi kajela ferde kajela juante isa kadam yaba ya kaya dokta macha alota kesa dura oto ferde kajela chumbai padi kara ferde kajela chumar batata
namoonni keenya namoonni qonnaan bulaa warri taatan baay'een keessan beektu sanyiitu dhuma filatama. Sanyiitu filatama. Buna waan ta'eef bunni hin dhaabatu. Biqiltuu abukaadoo waan ta'eef abukaadoon hin dhaabatu. Mangoo waan ta'eef mangoon burtukaanii waan ta'eef burtukaaniin hin dhaabbatu. Sanyii filatamaa kan jedhamu jira. Sanyiin kun hin filatama. Hin qophaa'a. Hin dhiyaata. Ergasii booddee akka seera isaatti lafti irratti oomishan hin baratama. Eessatti dhimma baasuu danda'a? Akkamitti dhimma baasuu danda'a? Akkamitti hojjechuu danda'a jedhama. Waaqayyoos karoora akkasii qaba. Nama caalaa karoorsa. Firdii biyyaa qajeelchuudhaaf nama qajeelaa barbaada. Firdii dhalootaa qajeelchuudhaaf nama qajeelaatu dhuma barbaadama. Maaliif yoo ta'an firdii qajeelaan argamuudhaaf namni qajeelaan argamuu qaba. Firdii qajeelaan argamuudhaaf jedha. Haleluuyaa. Lakkoofsa lamarraa tokkoon isaanii ta'uun asirratti wangeela keessa ba'aa jiru. Wangeela keessa jira. Tokkoon isaanii akka iddoo qilleensa jabaa jalaa itti baqatanii iddoo baqannaa ta'uun iddoo itti qilleensa jabaa jalaatti baqatan iddoo da'oo ta'uu dhaloota biyyaaf iddoo da'oo ta'uu sabaaf iddoo da'oo ta'uu iddoo itti baqatanii oolan sabni itti baqatan mootota qajeeloo warra kaan kanan abboota firdii qajeeloo warra kaan kanan sabatu itti baqatee oolan warra iddoo baqannaa dhabeetu iddoo baqannaatti argatan iddoo itti qilleensa jabaa baqatan ta'uun iddoo itti qilleensa jabaa baqatanii oolan ta'uun hin baqachiisu tuuttaalee ofitti hawwatu ilaalee tuuttaalee dhabbatu ofitti qabu itti baqatanii qilleensa jabaa oolu warra kam warra waaqayyoodhaaf siif kaasuu abee jattaa laata. Raajoti jajjaboo itti baqattee lukkulooltu dibamanii sii fakkaatee. Nama amala irratti raawwatamu. Laala keessa. Yeroo tokko aloonni baay'een iddootti baqatanii oolan barbaadu garuu argatan. Namoonni dibataa dibamanii gaafa kaan biyyatutti baqatee oola. Dhalootatti baqatee oola. Sabatutti baqatee oola. Yeroo kamillee itti baqatanii oolu. Maaliif jennaan dhaloota waaqayyoon nagaa waaqayyoon dhaloota baraarsu waan ta'aniif. Biyyaaf dhalootaaf sabaaf dhaloonni itti baqatanii oolan hin barbaachisa yeroo kun yeroo akkasiiti. Yeroo waaqayyoon dhaloonni itti baqatan barbaadu. Yeroo waaqayyoon waan haaraa gochuu barbaadu. Yeroo waaqayyoon nama qajeelaa barbaadu. Yeroo waaqayyoon mul'achuu barbaadu. Yeroo waaqayyoon karaa ittiin mul'atu barbaadu. Yeroo waaqayyoon argamuu barbaadu. Yeroo waaqayyoon karaa ittiin argamu barbaadu. Yeroo waaqayyoon hojjechuu barbaadu. Yeroo waaqayyoon karaa ittiin hojjetu barbaadu. Yeroo isaa yeroo akkasiiti. Ameen jettaala. Yeroo waaqayyoon karaa koo hojjetu akka ol fuudhatu. Haleluuyaa. Akka ol fuudha yaa waaqayyoodha. Ani jiraanaa jira jabbeedha. Jiraani jiraanaa jira jabbeedha. Ani jiraana looni dattaa baqatan jira. Waaqayyoon abbaa wajjin hojjetu barbaada malee hojii qabayee. Hojiin jira yeroo nama wajjin hojjetu barbaada. Karaa barbaada waaqayyoon malee darbuu barbaada. Namoonni karaa baduufi barbaada waan tammacha har'a si keessa darbuun barbaada siin jira. Si keessa darbuun barbaada siin jira. Har'a namoota baay'ee keessa darbuu barbaada fuulli waaqayyoo. Laphee namootaa keessa darbuu barbaada fuulli waaqayyoo. Qalbii namootaa keessa darbuu barbaada fuulli waaqayyoo. Haaressuu barbaada fuulli waaqayyoo. Hojjechuu barbaada fuulli waaqayyoo. Jiraachisuu barbaada fuulli waaqayyoo. Maaliif jedhaa karaan dhabee. Ani jiraana argaan fuudhaatu. Waaqayyoon dhalootatti beekasuun kattaa gaaddisa da'oo sabaa koobana waaqayyoo hojjettale. Bara isaan beeku malee waaqayyoo hin kaawwate. Bara isaan beeku malee waaqayyoo hin kaawwate. Sifaata kan gaddaa nutti lallabamaa ture. Qomaa isaa gaafa irratti, qomaa isaa dirree galataa irratti raajota 400 kan maarraqe tokkicha giffee kuma Eliyaasiin. Haleluuyaa. Qomaa isaa raajota 400 kan jilbeeffachiise. Jabaa akkasii biyya keenyaaf hin laafa waaqayyoo. Haleluuyaa. Raajii baay'ee waan beekuun dhibba murtaanii jirreedha dhibba beekuun dirree qabdaadha dhibba beekuun gaafa waaqayyoo Eliyaasiin achi ol kaase qomaa isaa nama 400 morma gate. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Kumaatama wacaan guute jaalaa tokkicha waaqayyoodha
siyaada ga'u jedhamee jennaan nama amanarratti raawwatamu kun bakkichi waaqayyo dhaga'u dhimma baasa. Bakkichi waaqayyo dhaga'u dhaloota kattaa dhagaata. Bakkichi waaqayyo dhaga'u dhaloota rabbaa rabaanna. Ni harkaan fuudhis hin dhaga'e waaqayyo. Namni kan foon keessa teessee dhaliidhaan maallaa godha. Hafuura keessa gali yaa waaqayyo sin dhaga'e. Waraanama. Yaa waaqayyo jaabiloos waraanama. Biqiltuu waraanama. Yaa waaqayyo fuudhoota waraanama. Hafuura keessa gaba galfame haleluuyaa. Bakkicha qixxee kumaa barbaada waaqayyo. Waan haaraan godha jedha goofta. Jedhamee walitti baa waan haaraan godha jedha goofta walii jira. Kanaan boodeedha. Waan haaraan godha jedha waaqayyo jedha. Waaqayyo waan haaraan godha jedha. Ameen haleluuyaa. Waan haaraan kutaa. Ariifadhee waan torba isinitti dubbadhee xumurra. Dhugaadha waaqayyo fuulduratti waan haaraan hin ta'a. Bara isaanii beekuma waan haaraan hin ta'a. Hin ta'a. Dhaloota baay'ee gabaa keessa kan galchan dhaloonni ka'u. Dhaloota baay'ee dirreerraa kan ari'atan. Dhibaa'ota baay'ee kan gadi oofan. Of-tuultota baay'ee kan gadi oofan. Gowwoota baay'ee kan gad dharagan. Dhaloota arrabni isaanii dubbatee waa godhuu danda'u. Waaqayyo jajjaboota baay'ee kaasa. Waaqayyo wallaalaa baay'ee irra yaada kaawwate. Waaqayyo daa'ima baay'ee. Waaqayyo hojjeta wajjin hojjeta. Hojjeta waaqayyo wajjin. Daa'imoonni baay'een hin ka'u. Hin ka'u dhugaa waaqa jiraatan hin ka'u. Namoonni dandee isaanii kurtama. Harranni isaanii billaa caalaa qaba qabu. Namoonni dadhaboota baay'eetti dubbatanii dhageessifatan. Kattaa gogaa keessaa bishaan kan dhalootaan dhangalaasan. Waaqayyo jajjaboota hin kaasa. Hin kaasa. Amantii kwaadha ergaa. Namni amante tokko adeene. Dhaloota akka sibiilarraa ibidda sibiilarraa boba'u bakkanaan gumaa dhoowwatan. Sibiilli qaban. Ameen barbaade waaqayyo. Warra akkasirraa harki waaqayyo dibataan hin dhufa. Warri kun akka murtuutti harka waaqayyo keessaa darbatamaniitu. Warri kun akka billaa harka waaqayyo keessaa darbatamaniitu. Warri kun akka abidda harka waaqayyo qabsiifamaniitu. Ibiddi sibiilarraa boba'u qaban kennatu. Ibiddi sibiilarraa boba'u akka gosaatti qabatanii deemuu hin danda'amu. Annasaa guutuurraa bobaate. Shaabaabiti guucaabiti goodaasaa qabatanii deeman. Waaqayyo dhaloota akka ibiddarraa boba'anii dibee kaasaraa jedheera. Kaasara dhaloota qabaayee waaqayyo. Eeyyee akkarraan ta'u. Akkarraan ta'u. Baay'ee waaqayyo namoota baay'ee hunda namaa kaasee hunda namaa galmaan gaafiti waaqayyo beekamaadha. Dhaloonni baay'een akka harree gaafasiinu. Harreen gaafasiin geessitee malee fuutee galtee jedhu. Hin jedhaa. Harree ishee gaafa gooftaa geessitee suni hin geessitee malee fuutee deebitee galtee jedhu. Baay'een hin geessu malee deebi'anii hin galani. Warra dhaqas galas gooftaa baatan dibee kaasa gooftaa. Warra dhaqaa gada baatan. Ameen haleluuyaa. Nan tajaajila dinqee boosee abidda garroomsa kan jedhan lakkoofsa qaban. Garuu namni fuudhee gooftaa baatee jiru. Harrattiin dhaloota baay'ee caaltu. Ol fuudhee baatee gooftaa. Baachuun garuu dhimma baafne. Baachuun garuu dhimma baafne. Achiin geessee galtee galtee. Achiin geesseetu laawwan gooftaan hojjete sin beektu. Maal akka ta'e sin beektu. Deebitee galtee ta'ee achiin namtee kee macaafii lafa qabu. Warra geessanii achiin badee waaqayyo hin dharagaa. Warra dhaqaa gara gooftaa baafatti beekaasa gooftaan. Qaba gootota jajjaboota ijjisaanii akka bittaa bahu. Qaba waaqayyo kan ittiin lolee diinota bahu. Waaqayyo eegala galgala garaan keerraa bamin gootota jajjaboon qabaadhaan jedhee. Garaan keerraa bamin qabaadhaan jedhe waaqayyo. Kana fiffeellee ijjisaanii ilaaluu kan nama sodaachisu qabaadhaan jedha gooftaan. Ililleedhaa simannaa oldaan. Maaliif nuufin kaadhi gootonni jajjabooni kan lola beekan. Dulloomne irra yaafarfata. Maqaan isaa ulfaatu. Yeroo waaqayyo mul'atu maaltu ta'a? Yookaan immoo yeroo waaqayyo waan haaraa godhu maaltu ta'a kan jedhuun gabaabsee waan torba sitti dubbadha. Isheen duwwaana dhaggeeffannaa kadhannee galla. Harki waaqayyo waan saamee warra dibata guddaadhaan hin dhufanaan jedheera.
Afuurri qulqulluun namoota baay'ee irra yaada koo nan kaadhanaan jedheera. Buna bagadara bagas. Afuurri qulqulluun namoota baay'ee dasaan irraa nadii kanaan jedheera. Haleluuyaa. Afuurri qulqulluun namoota baay'ee caachaa ibiddaan agarsiisa. Dhugaadha waaqayyo tajaajila duratti sagantaa fuula keenya dura jiru keessatti milikiidhaan amanuu dubbanu lallabu kun guutummaan hin raawwatama. Milikiitoonni baay'ee kaakeen ibiddaa baay'ee ni mul'ata. Namoonni dibata kana barbaadan kana dhaabna guyyaa gaafa sanaatti waaqayyo namoota baay'ee irraa ayyaana isaa kakaawwan ni dhageera. Bakkooffaarratti ija warra ilaaluutu mul'atatti argeera. Ija warra ilaaluutu mul'inatti argaa'eera. Isaayyaa 30:3 Daama waaqayyo waan haaraa godhu iddoo bambaarra jira. Ija warra ilaaluun mul'inatti argeera. Amma utuu waaqayyo waan haaraa godhu ilaalu malee argane jechuusaati. Yeroo waaqayyo mul'atu jiru, yeroo waaqayyo waan haaraa godhu jiru, dhaloonni baay'een inni ilaalu malee argan. Ija qabu garuu waan tokko argan. Inni ilaalu seeta garuu waan argan itti du'aa jiraatu. Agartuu isaanii gaaraaf dachaa adda addambaasu. Agartuu isaanii duubatti ilaalee arguu hin danda'u. Maqaadhaaf itti jira. Yeroo qajeelinatti argani. Gaafa waaqarraa mul'atu iji warra ilaalu qajeelchee argaa. Haleluuyaa. Iji warra ilaalu qajeelchee argaa waaqayyo. Warri iji isaanii qajeelchee arguu barbaadu. Warri akkatti argan dhabani. Haalli yeroo ija isaanii irra kan buufate irraa godaana. Qajeelchanii arguu. Guyyaa ja'a jiraatani. Waaqayyo waan haaraa godhaa jira gooftaan. Lammaffaarratti warri warra dhaga'u hin dhaggeeffataa'edha. Warri kaleessa hin dhaga'a garuu akka inni dhaga'u dhabe bocaaf, jal'ootaaf, sobdootaaf, jal'inaaf, dhugaa beeku, dhugaa'u akka inni bira ga'an kan dhaban, akka inni dubbatan kan dhaban, akka isaan wallaalanii kan burjaaja'an qajeelchanii arguu jedha. Qajeelchanii arguu warri kun jedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Maqaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Warri kun egaa qajeelchaniitu arguudha. Qajeelchanii dhaga'uudha. Gurri isaanii qajeelchee dhaga'a. Yoo gaafa waaqayyo waaqarraa ka'u warri gurri isaanii sirriitti dhaggeeffatu qajeelchee dhaga'a. Garaa warra ogummaa qabanii jedha. Garaa warra hawwa qabanii. Garaa warra hawwa qabanii ogummaa argateera. Isaayyaa 30:4 warri hawwa qajeelummaa qaban ogummaa kanawwan waan gaarii kanawwan waan qajeelaa kanawwan yeroo kaasaa kan dhaban wayyoo guyyaadhattu dhummiidhattu yaa keenya ilaaltu warra dhasudedha ogummaadhaan guutamu. Ameen jettuudhaata. Garaan kee hawwa qabu sun hin eebbifama. Dhugaadha namoonni hawwa qajeelaa qabdan hin guuttattu. Ameen jedha. Jalloonni naguu malee geessifatan jedha wangeelli. Qajeelonni garuu waan barbaadan argatudha. Qajeelonni waan barbaadan argatu jedha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Lakkoofsa 4 irraa arrabi warra giingee qajeelchee dubbateera. Warri kaleessa rakkinaaf giingaan. Giingee jechuun nama qajeelchee dubbatu jechuudha. Ani giingee amma fakkeenyaaf yeroo tokko danda'ee qajeelchee dubbadha. Takka sagaleen kun haan fidu. Giingaa jechuun akkasaa nama jedhu sana akkas nama akka kootti giinga'u akkuma baay'ee mul'atu malee. Akkuma kanaa